السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقينا قاعد دفتان أشمار كفوني جرجرت بلون كرو مسلمة في كريستانتي سنين جاتا. هر فيديو جايباتك كسنين قبل فيه باقي فيادمي ددبيس فيادمي إركسي مو هر أمو فيديو راسني ورا بجتشودا. دوغا دبتوف والله باي إن تدعى رفينسكي أكان الرايا بقى هدام بقى جتشودا. باي نت أنيمو دوغا قامك وجودو على رفينسك وأكان جالة دانين قد جتشودا. Mimaanis natti nafu yeroo sana bakka deddeebisee fayyadamee viidiyoo kun baay'ee bareedaadha. Akkasuma zayitii avukaadoo orgaanik kana fayyadama namoonni dandeessan bitadhaa fayyadama baay'ee barbaachisaadha. Akkaataa itti fayyadama kanaa hamma xumura viidiyootti obsaan duuka bu'aa isinitti agarsiisa. Dhugaa dubbatu baay'ee bareedaadha hanga tokko jechuudha. Maaliif waan tokko deddeebistee torbee keessatti yeroo lama akkasuma ji'a keessatti ji'a lama keessatti jijjiirama bareeda argisiistan malee waan kamiifiyyuu jechuudha. Yoosuu wanni jijjiiramni argisiifamu salphaatti hin jiru jechuudha. Biyyaansi torbee keessatti ni argitan achirraa ji'a keessatti ni argitan achirraa gammada deemtan jechuu waan tokko yootti obsitanitti sabartanii. Egaa inni amma argutti jirtan kun gajar yookaan immoo karkidaa isa jedhamu bishaanitti godhee isa gogaa sana jechuu bishaanitti godhee dhiqee danfisee haa qabbanaa'uuf achi kaa'ee jira jechuudha. Egaa bishaan isaa bichaa fudhadha. Maaliifuu wanni isaa kana hin fudhadhu jechuudha. Bishaan isaa bicha dhama isaa eega danfisee xiqqoo qabbanaa'ee garuu jechuudha. Labitti jira malee ammallee hin qorrine beekumaan labii kana fudhadhee. Egaa bishaan karkidaa kana fudhadheetiin jira. Akkuma argitan baay'ee diimaadha. Rifeensa keenya nuu diimessa akkasuma hidda rifeensa keenya nuuf jabeessa akkasuma fayyaa qodaa mataa keenyatiif nu barbaachisa jechuudha. Karkidaani dhugaatitti illee ni fayyadamanii beeytanii cinqii garaagaraa keessa sammuu keenya nu cinquuf baay'ee dawaadha jechuudha. Ni fayyadamamu jechuudha. Akka shaa'iititti ni dhugama. Liftoonallee ni jira jechuudha. Karkidaa namni olaaltan hin jiru. Gajar jedhama jechuudha. Naannoo Suudiifaatti gajar jedhamee beekama. Egaa isa kana bishaan hammana fudhadhee erga geessee wantoota itti dabalu fida. Amma daa'ima maankaa tokko irratti godhaa jechuudha. Daa'ima hin baay'isinaa maankaan tokko gahaadha. Daa'imni baay'ee barbaachisaadha. Akka biyya keenyatti daa'imni arrii baasaa jedhan kijiba daa'imni arriin baasu ani waggaa dheeraa fayyadamee jira. Wallaahi ajaa'ibatti rifeensaaf gaariidha. Daa'imni viitaaminii rifeensa keenyaaf buqqee keenyaaf baay'ee barbaachisaadha. Viitaamina mataasaa qaba jechuudha. Kun immoo tuyyuu orgaanik avukaadoodha. Avukaadoo zayitii kana qabaachuun keessan dirqama itti fayyadamuun keessan dirqama zayita isa kamuu irraayyuu filatamaa fi baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Orgaanik avukaadoo ilka jedhu kanaa jechuudha. Avukaadoon gosoota hedduutu jira. Garuu inni kun baay'ee bareedaadha. Avukaadoon adiin illee jira bifoota garaagaraatiin jira jechuudha. Ergaa buleewwan isarraa maankaa lama fudhadheen jira itti naqee karkidaa bishaan karkidaa kanarratti maankaa lama avukaadoo irraa itti naqeen jira. Daa'ima mootuu maankaa tokko itti naqeen jira. Amma mootuu kaltuffaahaadha. Kaltuffaahan baay'ee barbaachisaadha. Kaltuffaahan miidhagina fuulatiif illee akkasuma dhuydee hojjettillee jaraasima jarmii garaagaraa dhiiga keenya keessa jiru akkasuma garaa keenya keessa ni qulqulleessa. Kaltuffaahan hidda rifeensa keenya akkaan gadi fageenyaan jechuudha. Wallaahi ni jabeessa jechuudha. Forii garaagaraa akkasuma hoksisuu rifeensaa hidda rifeensa jalaa ni balleessa jechuudha. Baakteeriyaa gogaa rifeensaa ni balleessa jechuudha. Akkasuma kaltuffaaharraa maankaa tokko fudhadheetiin jira itti naqee jechuudha. Kaltuffaahan beektanii aappilii jechuudha. Kun immoo tuyyuu zayita kana baay'ee foolii qaba ni beektan jechuudha. Baay'inaan zayinni kun abu'oonni anqulaali yookaan killee hojii yoo fayyadamtan baay'ee rifeensa nuu rukkisutti beekama jechuudha. Zayitiin kun innis kookinatiidha. Zayiti kookinatiin kun baay'ee barbaachisaadha. Garuu foolii qaba. Anqulaali wajjin fayyadamuu ni dandeessan. Zayitiin kun baay'ee rifeensa fuulduraan achi deemillee isiniif deebisaa jechuudha. Zayita avukaadoo irrallee maankaa tokko itti dabaleen jira. Yoo hin qabaanne zayita avukaadoo zayitoonallee itti godhuu hin dandeettan zayitoota mana jiru kan biraa bakka buufachuu ni dandeessan. Zayita avukaadoon kun gosoota kana bichaa osoo hin taane gosoota hedduun jira jechuudha. Fakkeenyaaf isii bulee tanallee ni jira. Gosoota hedduun jira zayita avukaadoon. Egaa kana hinnaadhaa fi niskifaa maankaa tokko walitti godhee itti naqeen jira. Kaliixa kana hunda yookaan miiksii kana hundarratti hinnaa fi niskifaa maankaa tokko fuudhee itti naqee jechuudha.
Isaanan duratti naqee akkuma isinitti garsiise irra deebi'ee isin hima. Kaltuffaa maankaa tokko, zayit abukaadoo maankaa tokko, zayit kookinatii maankaa tokko, akkasuma ammallee daa'ima maankaa tokko. Wantoota kanneen eegatti goone bishaan karkidaatti jechuudha fudhannee kunuuti karkidaa kana jechuudha akka keessaa baasee eega kana fuunee hinnaa fi niskifa maankaa tokko itti naqnee waliin dhahi maankaa qofaa waliin dhahee yoo inni isin harkaa kurkuffatuu barbaade immoo akka sirriitti naa himatee walii isinii fudhatu maashina tanaan tumtanii jechuudha. Maashina tana jechuudha keeka garaagaraatiin dalagamtu tana kan miiksii anqulaalii yookaan buuphaa kanaan itti hojjetamu kana isa kanaan tumtan maaliif akka hin kurkuffanne jechuu hinnan haphisee waan hojjedheef hin kurkuffatu yoo furdistan harkallee maan kalleen sirriitti hojjechiisuu hin dandeettan garuu sirriitti hin furdisinaa hidda rifeensa keessanii argatuu qaba waan ta'eef yoo furdistan rifeensa keessa sirri gadi hin seenu isin keessa gadi deemuu qaba waan ta'eef diqqoo bakka likkimatti akka isin irra gayyaa illee isin azabne akka mootuyyuu goggogillee rifeensa gubbatti hin dafnetti likkimatti bakka akka kana godhuu qabdan xiqqoo kanarra xankarri godhaa xiqqoosee jechuu xiqqoo itti dabalaatiniin akkanatti bareechisaa hojjadha dhahaa jechuudha. Erga kanaa mootuyyuu akkaataatti dibata isaa akkaataatti fayyadama isaa fuutanii jechuudha daqiiqaa hamma ta'ee takka daqiiqaa kursheet akka akkanattis dhiisuu ni dandeessan akka rifeensi keenya asuma nuu diimatullee jettan wal fudhachiisanii daqiiqaa shaniifis dhiisuu dandeettan jechuudha. Hanga barbaadan jechuudha sa'aat akkallee yoo dhiisan rakkinan qabu maaliif achumaan rifeensi keessanillee karkidaa diimaa yoo barbaadan rifeensi keessanillee isinii diimata malkii bunni bareedaa isinii ta'aa jechuudha. Yoo feetan xaazaaja kana akkanuma dhayxanii mataa keessanitti dibattan mataa keessan qooduu qabdan jechuu dura bakka afuritti mataa keessan jechuu qixxeetti hin qooddanii cinaa gama tokkollee ammallee bakka lamatti hin qooddanii hidda jala dibdan mataa duraan dursanii hidda jala dibdan ergasii gaduma guurtanii achuma tartiibumaan gaduma jechuu tartiibumaan haga axxaraafa haga daarii rifeensa keessanii waliin geettanii dibdanii jechuudha. Ammallee kaanillee akkasumatti irra caalatti keessa rifeensa keessanii sirriitti itti dibaa sirriitti jechuudha. Ergasii peestaaliidhaan ashagaa ukkaamsaa rifeensa keessan akka isinirra gadi yaane sooftii fuudhaa zuuraa isaa jechuu gayyaa illee akka isinirra gadi hin baane sooftiidhaan zuuraa isaa uffataafaa jechuudha. Sooftiidhaan isinirrallee gadi yaa'u iskaarbii keessan uffattaniitumaan akka feetanitti hojjechuullee ni dandeessanii jechuudha. Eegaa viidiyoo har'a qabadhee isin dhufe kana fakkaata. Torbetti yoo dandeettan yeroo lama fayyadama yoo dadhabdan yeroo tokko fayyadama. Rifeensallee isinii dheeressaa rifeensa ciccitu akka isinirra ciccitu kanallee isiniif deebisa jechuudha. Akka ciccitellee ni deebisa ka dheeratillee injira akka calalaqu akka bareedu akka viitaamin argatu akka of jaalatu taasisaa jechuudha. Yeroo kamuu yoo rifeensi keessan fayya qabeessa ta'ellee yeroo kamuu torbetti yeroo tokko yoo fayyadamtan baay'ee isin barbaachisaa jechuudha. Waan kana yeroo dhiqattan akkam gootan isiniif fakkaate akkuma dura bakka afuritti qooddanii dibdasan bakkuma afurii sanitti akkasuma gad hiitanii bishaanin jechuudha. Bishaan gogaa bishaan qofaan jechuudha labiidhaan gadi dhiixan ofirraa dura hinnaa kan dhiixanii rifeensa keessan addaan baaftanii oduu shaampoo waan tokkotti goone firfirri gootanii addaan baastan ergasii shaampoo hidda rifeensaa keessan keessatti maasaaja gootanii shaampoodhaan jechuudha. Erga shaampoodhaan maasaaja gootanii booda akkasuma dhiixanii shaampoo irraa gadi fixayyuma san ergasii maal gootan fiddanii balsama daarii rifeensa keessanii dibdan osoo hidda rifeensaa isin hin tuqin daarii rifeensa keessanii balsama dibdan yookaan koondishinarii isa jedhamu jechuudha kan shaampoo wajjin dibatamu san ergasii koondishinarii itti martanii dhiistanii haga shaaworii qaama keessan dhiqattanii koondishinarii rifeensa keessan hin tura eegasii bakka tokko yoo qaama keessan dhiqattanii geessitan mataa keessanirrallee gadi lollaatanii jechuudha. Yooma san filtanii yooma san haa bishaan irraa sirriitti affafee goguu eeydanii mootu zayitoona oo'istanii zayitoona ibiddarra oo'istanii lab gootanii rifeensa keessan akkasitti yoo san miiccanii baqa bininin jedhee filamee baqa tole sana jechuudha. Oo'ee bilchaatee jira yeroo san buqqeen keessa waan ta'eef zayitoona oo'aa san fiddanii xab gootan keessuma buqqee teessanii sanatti xab gootanii xab gootaniituma dhayxanii maasaaja gootan rifeensa keessan maasaaja gootanii erga sanii filtanii hin dhiqattan ittuma dhiistan feetanii shimattanii feetan shaashii itti marattanii
itti dhiiftanii jechuudha. Haala kana rifeensi keessa walillee hin qabatu, ni dheeratallee, hin ciccitullee, hin yaa'ullee jechuudha. Kanaafiyyuu irra caalatti wanti rifeensa namarraa yaasu cinqii fi dhiphina. Wallaahi ofii koorraan arge jechuudha. Baay'ee narraa yaa'e dhaabadhee waliin bu'an yeroo narraa yaa'uu hin danda'u jechuudha. Cinqii dhiisaa amma dandeettanii, hirriba rafaa amma dandeettanii, kuduraaf muduraa garaagaraa fayyadamaa hamma qabdaniitti isiniin jira. Obboliiwwan kiyya viidiyoo irra qabee isin dhufe kana fakkaata. Isin dheerate dhiifamaa. Wassalaamu alaikum.